Ashamar kafoonee kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kabajnii fi jaalalli keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u jecha oduu har'aaf qabannee dhiyaanne kan isinitti mu'adee jirsoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti mootummaan faashistii Abiyyi Ahmad ilmaan Oromoo Walloo kaanidhuu fi kan ajjeesuun cimee itti fufee jira. Bal'ina oduu kanaa Umar Sabawaan qindeeffate qaba. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Dagwee Harawaa ganda Uranee Salaamaa keessatti waraanni faashistii Abiyyi Ahmed ganama har'aa namoota nagaa sadii ooyiruu isaanii keessatti dhukkaasa itti bane. Ganda Uranee Salaamaa gootii Sanqallee iddoo jedhamu keessatti waraanni shiftaa Abiyyi Ahmed kun namoota nagaa sadii ooyiruu isaanii keessaa citaa horii haamaa jiran irratti dhukkaasa banee namoota sadan suni lubbuu tuffatanii jalaa bahuu jiraatan naannichaa tokko madda nageenyatti hime. Guyyaa lamaan duraas ganduma Sanqallee kana keessatti namoota sadii waraanni Abiyyi Ahmed kun ajjeesee jira. Namoonni ajjeefaman kan ammaaf maqaan nu gahe Ahmad Aliyyi, Ahmad Xinnoo namoota jedhamanidha. Akka maddi keenya kun jedhutti namoonni kun sadan reenfi isaanii ooyiruu keessa ciisaa jira jedhu. Waraanni shiftaan dhiiga qotee bulaa Oromoo Walloo jigsaa jiru kun ganama har'aa ganda keessa deemee qawwee saamatis tumee uummata sodaachisaa jiraachuu hime jiraatan naannichaa kun. Godinuma kana keessatti guyyaa kaleessaa jechuun muddee 2021 aanaa Artummaa Fursee Caffaa Coqorsoo Funyaan Sulee bakka jedhamutti raayaa ittisa biyyaa fi liyyuu haayiliin Amaaraa waliin ta'uun nama Husseen Ahmed Abbeeree jedhamu maatii fi fira isaa fuulduratti tumanii eega laafisaniin booda rasaasan ajjeesanii biraa deemanii jiru. Ajjeefamuu nama kanaatiin walqabatee dubartiin ulfaa iyyeensa nama kanaa dhaga'aa turte akka malee rifattee ulfi baatii 5 irraa bahuu jiraatan naannichaa tokko madda nageenyatti himee jira. Aanaa Dawaa Caffaa ganda Garbii Baabbilee jedhamtu keessaa waraanni faashistii Abiyyi Ahmed kun ilmaan Oromoo Walloo gara nama 25 guuree deemee jiraachuus maddi keenya kun itti dabaluun ibsee jira. Akka namni bilbilaan dubbifne kun jedhutti waraanni Abiyyi Ahmed kun ilmaan Oromoo Walloo irratti meeshaa yookaan qawween tokko osoo hin hafne guuramee isaanis hidhatti guuramuu qaban jechuun dhaadataa jiran jechuun dubbata maddi keenya kun. Haleellaa diroonii Walloo irratti gaggeeffamaa tureen dubartii ulfaa dabalatee hedduun namaa miidhamuun beekamee jira. Haleellaa diroonii Walloo keessatti irra deddeebiin raawwatamaa turuun kan yaadatamudha. Haleellaa diroonii marsaa 50 ol godina Walloo aanaa Baatee Artummaa Fursee Dawaa Caffaa bulchiinsa magaalaa Kamisee fi magaalaa Baatee keessatti raawwatamaa tureen aanaa Dawaa Caffaa ganda Garbii keessatti kan maqaan ishee akka dhawamu hin barbaanne akka madda nageenyatti himtetti yeroo dirooniin naannawa mana keenyatti boombiin darbe faca'aan boombii kun mana keenya waan rukuteef ani ulfa baatii 7 waanan garaa qabuuf akka malee rifadhee lafatti kufuun ulfi baatii 7 narraa bahee osoon nan hoffola jedhee hin yaadin yaala meeqan akka rabbiitiif kunoo hoffolee har'a gaheen jira jetti. Rifuu gaafasii hanga ammaa nan dhiifne lafattuu nan mara jechuun dubbatti. Maatima ishee keessahis ijoollee lafaa ol guddattu irras miidhaan sammuu waan gaheef kaan lafatti mareenii kukkufanii kaan akka maraatummaa nu jalaa taatee haala ulfaataa keessa jirra jetti. Haleellaa diroonii Abiyyi Ahmed Walloo keessatti humnaa ol fayyadamaa ture miidhaa lubbuu fi qaamaa hedduu qaqqabsiisee jira. Aanaa Dawaa Caffaa irraa jiraatan aanichaa tokko akka madda nageenyatti himetti hidhaa fi ajjeechaan jumlaa hammaatee itti fufeera jedha. Ajjeechaa jumlaa raawwatamaa jiru kun aanota Walloo Kamisee jala jiran mara irratti kan raawwatamaa jiru yoo ta'u namni walitti deemee reenfa awwaallachuus hin danda'u jechuun madda nageenyatti himani. Ammas guyyaa kaleessaa aanaa Baatee keessatti dubartii 3 dabalatee dargaggoo tokko waraanni bilxiginnaa kufaatii irra jiru kun ajjeesuun bira darbuun dhaga'ame. Bakki dargaggoon kun itti dhahame Hujuba Abbaa Joffee bakka jedhamutti dhahanii bira darbuu dhaga'ame. Mucaan kunis gandi isaa Baabbilee akka ta'e nuuf hime maddi keenya kun. Weexxata kaleessaa qondaalli adda bilisummaa Oromoo Jaal Abdii Raggaasaa gadhiifamaniiru jechuun wanti odeeffamu dhugaa miti jedhe abukaatoon isaanii fi ABO'n. Bal'ina oduu kanaa Sayyid Dawwee waan qindeeffate qaba.
Wiixata kaleessaa qondaalli adda bilisummaa Oromoo obbo Abdii Raggaasaa gadhiifamaniiru jechuun wanti odeeffame dhugaa mitii jedhan abukaatoon isaanii fi dhaabii ABO tibbana namoonni miidiyaa hawaasummaa gubbaa qondaalli ABO kun hiikamuu barreessaa turan. Abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa akka jedhanitti obbo Abdiin bakka itti hidhamanii jiran magaalaa Galaan keessaa baafamanii bakka biraa geeffama oduun jedhu malee hiikamuu isaanii dhageenye jedhan. Hiikamuu kan jedhu homaa hin argine amma wanti beeku yoo jiraate ganama bakka itti hidhanii fuudhanii ba'uu isaanii dhagaheera. Gara Galaan kana fuudhanii deemaniiru jechuun dhagahe. Iddoo biraa eessa akka geessan garuu wanti hin beeku hin jiru jedhan obbo Tuuliin. Hoogganaan quunnamtii adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu obbo Abdiin akka hin gadhiifamne mirkaneeffachuu BBC'tti himaniiru. Miidiyaan hawaasaa irraa dhagahaa turre garuu Jaal Abdiin Koomishinii Poolisii Oromiyaa erga geeffame booda bakka itti hidhamee ture magaalaa Galaanitti deebifame malee hin hiikamne kana qulqulleeffanne. Waggaa lamatti dhiyaatuuf hidhaa kan jiran obbo Abdii Raggaasaa erga mana murtiitiin mana hidhaatti akka gadhiifaman murtaa'e booda qaamolee nageenyaa butamanii dhabamanii fi maatii fi abukaatoo quba akka hin qabne himu obbo Tuuliin. Waggaa lama guutuu abukaatummaan isaan duukaa dhaabbachaa tureera. Hanga gaafanne bilisa jedhamutti namoota muraasa waliin abukaatoo taanee fi bira dhaabbachaa ture. Booda garuu bakka hin beekamnetti hin dhiifne. Wal argaa hin turre. Erga waxabajjii 17 manni murtii bilisa jedhee manni hidhaa gadhiise booda balbaluma irratti qaamoleen nageenyaa fudhatanii badan jedhu obbo Tuuliin waan kana dura raawwate jedhan yoo ibsan. Erga gaafa sanaatii qaamaan wal arginee maatiis hin arginee abukaatoo waliinis ta'e fira kamiinuu wal arganii hin beekan jechuun ji'a 7 obbo Abdii arganii akka hin beekne himan. Ajjeechaa itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa Buraayyuu obbo Solomoon Taaddasaa fi yaalii ajjeechaa namoota biroo isaan waliin turan irratti raawwatame shakkamuun duraan ala bultii 29 bara 2020 ture. Obbo Abdii Raggaasaan to'annoo poolisii jala kan oolan. Obbo Abdiin kanaan dura ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uun dhaaba ABO keessa tajaajilaa turan jechuun haala kanaan BBC'tti dubbatan. Wallagga Lixaa aanaa Hoomaatti manni maatii qabsaa'ota gubachuun hidhamaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Wallagga Lixaa aanaa Hoomaatti manni maatii qabsaa'ota gubachuun hidhamaa jiraachuun dhaga'ame. Godina Wallagga Lixaa aanaa Hoomaa ganda Sibaa Meetoosii jedhamtutti mana uummata ibiddaan gubaa jiraachuu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Akka maddeen keenya jedhanitti sababa ilma keessantu miseensa waraana bilisummaa Oromooti yookaan bosona jira jechuun manaa fi qabeenya uummata ibiddaan gubaa jiru. Haala kanaan muddee 17 bara 2020 takka mana maatii miseensa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'e Sayyid Husseenii fi Qeerroo Mustafaa jedhamaniin qabeenya isaanii qaban ergaa gubanii booda maatii hunda hidhuun dararaa jiru jedhe maddi keenya kun. Yeroo ammaa kana maatiin manni jalaa gubate mana hidhaa aanaa Hoomaa keessatti rakkoo argaa kan jiran yoo ta'u mannii fi qabeenyi isaanii waraana murna bilxiginnaan jalaa manca'ee qe'een qofaatti hafe jedhu. Yeroo adda addaatti murni bilxiginnaa sababa ilma keessantu bosona jira jedhuun mana uummataa gubuu fi namoota ajjeesuun cimee itti fufee jira. Seera haaraa gaanna bahaa ture irratti miseensi paarlaamaa wal dhaban wallaansoo wal qaban. Seera haaraa bahaa ture irratti miseensonni paarlaamaa wal dhaban wallaansoo wal qabatan. Marii wiixata galgala keessa taasifame kun seera daddabarsa maallaqa gama elektirooniksiin taasifamu irratti qaraxa ka'uuf yaadameedha. Seerri mootummaan qophaa'e kun duruma wal dhabsiisaadha. Dhimma kanarratti kan waliigaltee dhaban miseensonni paarlaamaa wal darbataniiru. Abbootteenis wal rukutaniiru. Kaan immoo lola dhaabsisuuf gidduu seenan. Akka miidiyaaleen biyya keessaa gabaasanitti hokkorri kaan eegale miseensota paarlaamaa mormituu ta'an afyaa'itti aanaa Joosef Hosayii Owwusuu taa'umsa isaanii irraa ka'anii sagalee kennuuf yeroo jedhanitti waan dhorkamaniifidha. Sababa du'a ogeessa kaameraan miseensonni paarlaamaa wallaansoo wal qaban. Miseensi paarlaamaa surree maxxanu uffataniif galma keessaan baafamuun dubbii kaase. Keeniyaatti xiyyaara irratti dhufuu to'achuuf seerri akka ba'u gaafatame. Sagantaa marii gaafasii kan walitti qabe isaan turan ta'us hokkora uumame yeroo biraaf akka darbu taasifame. Paartiin mormituu koongirensii dimokiraasii biyyaalessaa NDC'n qaraxa 1.75% maallaqa gama elektirooniksiin daddarbu irratti dhiyaate mormeera. Qaraxi kun ija moobaayiliitiinis fayyadamaniinis ilaallata. Paartichi hawaasa galii gadaanaa qabaniif damee baankii ala jiran ni huba jedhe. Ministeerri faayinaansii Ken Oforii Aartaa garuu hawaasa qaraxa kanfalu baay'isuun akka barbaachisu himan. Akka fakkeenyaatti kuni maallaqa Gaanaa seedii jedhamu biliyoona
sagal doolaara biliyoona tokko tuqaa 15 dabalataa walitti qabuun danda'ama jedhan. Sagantaa marii paarlaamaa keessaa wiixata ganama kan eegale yoo ta'u halkan qixxee booda xumuramee jedheera gaazexaan biyyattii Giraafik jedhamu. Miseensonni paarlaamaa labsii kanarratti akka wal qoodaniiru. Labsiin kun koree faayinaansii paarlaamaan 13 fi 12 sagalee xiqqaarra aaneetti kan paarlaamaa ga'e. Akka gaazexaan Giraafik jedhamutti gabaasetti sagaleen caalmaa tokko kan argame erga dura ta'an koree sanaa sagalee deeggarsaa kennan boodaadha. Mariin kun gaafa kiibxataatti dhufa jedhamee eegama. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattaniidha. Qophiilee madda nageenyaaf waliin turtii gaarii.